Odeessi hoo maali jirta? شيخ دبي سا دبي وطن دبي إسرائيل وان برا إسراف جتني إسراف شريعة إسلام أخي ستور كذا إسراف قدام قرواسي سمدي تاوان كده رادو بتشو سواتني سربينا Meera baddu koy أيوة waan isin jiru ها harree eessatti jimatti si kaase moo? إستي أنا كمان Aboo yeroo hedduurraa dubbannee barra inumaa gariin namaa hiriira nu beebar jimaa nurraan xiqqinaa jee. شيخ ولي أن سوي جنجرا أن كربو دبي ده نيارك نم ميقاتو جمان كساري من الجريار كبر سيتاو جرا في سفو جرا شيخ ربي جيتي نمني خينيا جمان كنا Baga barga waan kana ulamaan beektaa yeroo dheeraarraa dubbachaa turte dubbiin karaa lama jirti. Ulamaan bakka lamatti adda baate jimaa kanatti. Gari waan keessa waan jimaa kana waan hin beekneef gari irraa callistee jirti. Gari immoo wanni kun jibbamaadha jetti. Gari immoo wanni kun farshoodhaan addan bahuu haraam zaahirii jettee amma Sheekh Umal jaaniini Sheekh Umal Naayiroobii jira. Hafizahullah. Sheekh Umal jechuun ulamaa guddaa gartee Somaalee keessatti Naayiroobiitti argamu keessaa. Amma inni jaa namni shoo gurguru jimaa guutumattuu muskiraat irraa waan ta'eef jecha waan nama sammuu namaa hadoochee sammuu namaa jijjiiru bakka isiin irraa waan soso'u jecha inni gabaabatti akka gartee yaada isatti jechuudha. Akka xiinxalaa isatti akka inni amanetti akka inni hubatetti akka Sheekh Umal jedhutti jechuudha. Kaaseenni isaatis ni jira. Namni waan san arguu barbaadu. Inni maal amana jimaan dhibbatti haraami namni jimaa gurguru akka nama farshoo gurguruuti. Maaliif waan nama macheessuuf garii namaa ni macheessa jimaan kun si galee. Garii namaa ifirraanfachiisa. Ammas israafni achirratti bahu sunis qisaasni achirratti bahu sunis meeqaan tamtu jira. Hajimaa qamee nama ajjeese, hajimaa qamee gartee haqa jaartiin guunne, jimaa qamee gartee hamaraatu jira, hagartee fiiloon isaa oltuutu jira, if jibbu jira, hawaan dalaguuf waan isu wallaalee ani mataa kiistiin kijibu nama jimaa qamoo jigaaf tokko makiinaa yaabbadhee asii karaa fagoo gartee steeta ala jechuudha Ameerikaa ala deemuudhaaf. Obboleessoo makiinaa tanaan osoo deemnu yabbaleessoo makiinaadhaan deemnu xayyaaraan deemu jira adda wallaale obboleessoo. Gaazarraan ejjedhe jeeti. Dhumaa siin jaa. Anu teeti jira wallahi lizim. Kanaafuu dubbiin ati kaastee dubbii sirriiti. Dubbii irraa haasawamuu qabdu irraa dubbatamuu qabdu. Keessattuu obboleeyyan keenya warri qamaa jiran ani akka nama tokkotti haraamii isin je'uuni halaalii isin je'uun. Maaliif sadarkaan kiyya sadarkaa ilmii wanta akka halaaleessu wanta akka haraameessu rabbiidha haraameessu rabbiidha halaaleessu. Garuu wanni irraa dubbachuu qabnu rakkoo uummata keenya mudataa jirtu. Hawaasa keenya keessatti rakkoo ta'aa jirtu. Bultii teenya keessatti gartee yoo fudhattee ilaalte bultii keessatti hagam takka rakkoo qabdi. Amma jaartiin khasilaa mee osoo mee haqama kun osoo jaartumaa wajji mana keessa taa'ee qame sila. Jaartumaa ija keessa laalee walumaan gartee isii wajji bohoraatuma isii wajji haasawaa. Rakkoon inni qabu keessaa duraan dursee fi dargaggeessi waliin laaqama, waliin qama, waliin aarsa. Duraan dursee karaa gartee fitnaa banaa jechuudha. Walii galaami jimaa sa'a 8 qamaan sa'a 9 qama. Sa'a 8 qamootan osoo Qur'aana Rabbii dubbise, osoo seenaa Rasuula sallallahu alaihi wasallam dubbise, osoo gabbee amma hojii takka gisee deenu sa'a 8 daleen obboleessoo. Sa'a 8 dalee amma sa'a 8 gisee qama. Sa'a 8 gisee raftu. Mee jireenya akkam qabdaa jechuudha. Jireenya kee hin jiru jechuu gabaabatti. Kanaafuu akka dhagi sheekhan an dhootaan biyya dhufu biyyatti nama keenya wanni lafatti hidhee lafatti hambise guddoon takka qamaatedha dhugaan siima. Namni hugguuni teessee za'aa 8 qamaate za'aan 8 itti aantu mirqaanaa fi kanaan rifeensa fo'aadhaa ala deemtee hanga irrii barbaadutti za'aa 8 fitta. Za'aan 8 hafte hirribaati. Namni jimaa huggu takka taa'ee qabu sa'aa 24 bilaashitti wasti godhaa jira. Hugguu laalte namni keenya hangam takka dalagaadhaaf kenne hangam takka hirribaa kenne hangam takka maatii fi dhaatiif kenne hugguu laalte zero. Namni dalagu irra hedduun kataa'ee qabu. Israaf achitti hin baane israaf achitti gartee israaf dhumaa baaba kophaati.
israafuma attu taayimiin yeroon isaan guban kun every single second words biyya kanatti maantana wanni garaagarummaan biyya westiidhaa biyya guddattee fi afrikaadhaa biyya westiidhaa zaa'atti faayidaa beekan zaa'at dalagan they count every second afrikatti wanni rakishni sa'aat biyya kanatti wanni qaaliin sa'aat garaagarummaan wanni isaan guddatanii ummanni keenya xiqqaateef yerootti faayidaa dhabuudha san keessaa wanni yerootti kan faayidoon si godha ilmi namaa taa'ee za'aa saddeet qamahee za'aa saddeet taa'ee rifeensa foohee sa'aa saddeet rafu asirraa maal jettu gaarii caffee si dhagayaan jira barruu garii dubbisaan jira gariin nama ajimaa kanan duraan tuttuqinaa obboleessoo waan ati barbaaddu qofa dhaggeeffachuu miti asirratti dhagayaa daawwattoota keenya warri gartee caffee jalaan as jala jirtan caffeen wani maanuu na xuusisaa jiru hin jiru hiree argannee nuti miidiyaa isaa kanarratti fayyadamnee dhaamsa dabarfachuudhaaf immoo bu'aa guddaadha nutiif waliigalaame akka nama obboleessa islaamaa tokkotti asirratti amma nama 370 jira nama 370 kana jimarraa eegaa ifittiisa jechuun mee yoo qamaatan qiyaasatti qamaa jechuun dhaamsa obbolummaati akka nama tokkotti namatti dhabne jimaa kanatti nama dhabne lubbuu hedduudhatti dhabne isinitti hin feetan amanaa feetan dhiisaa jechuudha waliigalaa miti wanni osoo hadhooytuu laal wanni beekuu qabdan laal biyya tana keessatti dhugaa jirtu walitti himee namni dhugaa tana laaleeti aboonni kun na baasa nan baasu jedhee yoo dubbiin tu siin taane ni dhiista yoo haasoonii viidiyoo kanarratti waraabamaa jiru kun siin taane bahi deemi bahi bakka ati deemte illee si jalan deemnu bahi rakkoo mirga qabda maaltu as seenis hin jee waan ati dhaggeeffattu oy hoggayyuu waanuma gartee tabaa fi hoflaa fi kan dhaggeeffachuu siiriyee siyaasoo jira caffeen maanoo nuti isaan jiru waan inni dubbachaa jiru kana ulamaatu isa dura dubbate ulamaatu irraa dubbate imaamu gartee kashkiitee hiyyaada dhugaaf tokko jimaa kanarraa gaafatame qamaatiin tuni haraami moo halaalii jaanii gaafatani aboo ani waan hin beekne takka haraami sin jooni halaalii sin jau dura qameetiin laalee akka inni nama godhu isiniif himaa jeen jechuudha maal godhe deemee sheekootiin teenya maaliif masgidatti isee qamaatii jaarsa tokko qoy waan si gaafadha sheekootiin tokko yoo sirbite waliin sirbita sheekootii yoo farsha dhugde waliin dhugda kaas keessa waa barreessu tokko jira bara namni sheekaa dhage harabbii sodaatu jira ammas akkuma keenyatti akkuma keetii fi akkuma kiyya kanatti dogoggoruu jira malaayikaa miti gartee malaayikaa qofa rabbiin laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yumaruun jedhe malaayikaa qofaatu qulqulluudha hin dilaawan waan rabbiin dalagaa je'in malee warri qarqara badii hin baane malaayikaa qofa ilma namaa ta'ee kan dogoggorre hin jiru foon silchoo tokko qomatana keessa nu jira obboleessoo foon kuni sheekootiin hundinuu qulqulluudha jechuu hin dandeenyu gariin keenya wahii daganna wahii irraanfata heddummaata gartee namni qulqulluu rabbii qofa sanii gaditti malaa'ikaadha sanii gaditti ambiyoota isaa rabbii ni tiifata gartee diidirraa isa hantiisa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuti immoo uummata dilaawaa kana beekaa jimaa garii qameetiin kitaabatti ilaaladhaa kajoo jira hadiisatti qara'u jira ha quraanaan itti haffazaja'u jira ha excuse adda addaatti godhatu jira sigalee zamana duritti hadiisni kun daciifaa fi sahihaa tahuu waliin deebinee kitaaba laalla zamana duritti muka tokko ture mukanni kuni gizee nyaatan maal godhan qaama isaanii kana isaan jajjabeessa eeruu isaaniitti qotatan kanaafuu boodarra je'een gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam aboo muka kana nyaatinaadha rasuula rabbii gaafatan yeroo qabbanaa qaamni keenya akka nu oownu godhaa yeroo dadhabne dadhabbii nurraa baasaa nu jajjabeessaa akkana sammuu teenya tanaas gartee nu mirqaansaa jennaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan kana gartee nyaachuu dhiisuu qabdanii jeen gartee riwaayaan tun daawud taatee tirmizi taatee namni gartee bal'inaan haasoo kana gartee munaaqashaa godhuu barbaadan dibeetii barbaadan kitaabarraa isinii soqeetiin isinii kana gartee shee umalilleen kana daliilfata hadiisa kana daliilfata wannummaan sammuu namaa uumama rabbiin uumerraa bakka isiin jirtu sanirraa jijjiiree yaada biraa itti uumu wanni isii jijjiiru ulamaan garii irra dhaabbattee maqaa haa jijjiiratu malee draagatee maqaa jijjiiratu hashiisha haatee jijjiiratu tamboo teelee yoo sammuu namaa jijjiire yoo hatta shaahummaan dhuydu tun kookaan ati dhuydu kun sammuu teetana silaaqee si rabbashee si hadoochee
sifa rabbiin orjinaalii si uume sanirraa kasi jijjiiru yoo ta'e yoo haala ati gartee namooma qabdu sanirraa akka bineensatti yaaduu akka gartee xiqqeenyatti yaaduu badiitti si kakaasu ama garii nama yoo qamoo mirqaan cabsii jaa mirqaan cabsiin kun maali gizee qamee malee ittiin dhufu deemeeti irratti xuleel jechuu barbaada xuleel jechuu ni beeta farshoodha buqqee tanatti fudhachuu barbaada jechuu gabbee gariin nama dubartii yoo jaartiin qabaanne gara dilitti isa kakaasa gartee fedhii isaatu itti kaa deemee gariin namaa maallaqa horii dhaggeeffatu rakkoon jirtu talammadaa immoo namni garii jaartuma isaa ofii dhageessa jaartuma isaa ofii tana tagartee tamanaa qabu tana fedhii isaa jimaan kun irratti hadoochee jimaan kun irraa dhaamsa garii namaa jechuudha dhaggeeffatu dhuguma jirtuun siimaa beeku kanaafuu warri waan kana xiinxalee ilaalee qoy wayin si gaafadha wanni kun osoo silaa hashishatti dhiyaachuu baate Ameerikaan guutuun tuni maaliif qorattee Ameerikaan qorattee bar akka biyya isiin seenne namni waan kanarra qabame hidhaa seenaa bar dhugaa dubbanne maalirraa kan keeni waan kana warri laboraatoostisti jechuudha laabii keessatti laalaniiti wanni humni inni qabu guddaa waan ta'eef miidhama gartee akkuma hashiishaa sanitti waan dhihaatuuf Ameerikaa nama diraagatti beeti hashiishatti beeti jimaa jechuudha waan kana waan ani uume miti waan dharaan uume miti kanaa jecha yoo namni namaa lole yoo kanaa jecha jimaan tuqinaan laalala nuti waan shari'aa dubbanna obboleessoo kanaa jecha yoo nu arrabsite khabajaadha shari'aa jecha du'uun shari'aa jecha arrabfamu khabajaadha ulfina malee xiqqeenyaa miti kan hubadhu garuu immoo wanni nuti lubbuu teenyaa fi sillee dinniinu haga dandeessutti yoo jimarraa hafuu dadhabde xiqqeessi ifirraa hedduun qama'in waqtiitii irratti hin gubin yeroo silaachirra gubdusan ilmaan keetiif masruufa barbaade ani dubbii dhugaatiin siima gariin keenya horii jimaadhaan binnu qabna horii immoo haadha mana keenyaatiin tajaajilu horii gartee haadhaa fi abbaa keenyaan tajaajilu horii gartee ilmaan keenya beelarraa itti baasnu ni qoqqodna yoo jimaa immoo bakka feene seennee baasna jechuudha cabsinee gaara bisnee jechuudha kanaaf ummata islaam shari'aan islaamaa waan siif fayyaa qabu waan siif nagee qabu waan siif gaarii ta'e nyaadhu dhugi yaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala يا أيها الرسل يا رب سبحانه وتعالى يا إرقم توتخي يا رب سبحانه وتعالى كلوا من الطيبات يا أيها الذين آمنوا آية براخيست أبو غاري نادا غاري أوغا غاري هجدا غاري دبتا يا رب سبحانه وتعالى يو أوغا دان جمان كماون ربي تنادي هيسا جنتنا بتا فيانا خنا إيماننا خنا يو جتي مرقا قبدا أما لهين كمين سنجا چندن غرومو مدالي وان خنا فياتي مدالي yeroo achirratti gubdu madaali qabeenya achirratti baastu madaali rabbiin sumuuniidhaan irraa nu gaafte nuti ammoo ni jechaa jirru akka nama tokkotti akka Naasir Hamzaatti akka nama gartee darasaa tokkotti akka nama barataa amantii islaamaa tokkotti haraam isiniin jechaa jiru wanni isiniin jechaa jiru waan kana xiinxalaati ilaala ija argaa dhugaa keessaan agartu saniin gallallaala wanni kun hagam takka miidhaa qaba hagam takka bu'aa qaba hagam takka hawaasa birarra if duba nu hambise hagam takka if duba tarkaanfachuu nu hambise hagam takka dhugumatti osoo jimaa jala teenya khasilaa kitaaba jala oolu khasilaa barumsa jala oolu meeqaan tam dhiyootana lammaan meeqaan tam ummata keenya hojii kaampaanii baasanii industirii keessa hojii baasaniif qamaatii obsuu dadhabuudhaaf meeqaan tamtu ooluu dadhabe hojii san dadhabee bakka dhufeetti irraa galee jechuudha kuni seenaa qabatamaa nuti qabnu dhugumaan sin jaabeef kanaaf ummata keenya arrabsuu miti kuni ummata keenya xiiqii isaanii gartee isaan xiqqeessuudhaan miti dhugaa jirtu wal dura qabuu qabna wal gorfachuu qabna wal yaadachiisuu qabna kana gaa keessattuu waniin jechuu barbaadu cafe waan biraa jettu qabda sheekh rakkinar amma dubbii akka gaarii lafa keessa duraan bar isin qobachaa jirra duraan sheekotiin fi jimaa dhiiftee ummata marraan gorseetiin isin qobachaa ture si شيء علي سفياني شيء أنا وريوسف في خلون دام مقالي يوم الثلاث وره أتم أكجار لفخيسة بيكدو قافا أمنتين إسلام هاي الجماعة بيتين كدو سلام سلام بيتي نمني وندرو خجم مدي جم مشكوراتي وتجيبوا بيكدو وندرو ورماس متى جبادة رافقة كنا فارشولة الجماعة بيسوان وصون ما نمر كان كبير مدو لجنو وصوت كدوغا
haya guyyaa dhiisaa halkan dhugaa boodarra guutuu dhaabaan dhufte gartee jimaadhaas namni keenya akkasii fudhachuudhaa ta'a. Shakkiin qabdu jimaan horiin jimatti bahu israaf akka ta'e garuu bakki takkittiin irraa gartee suutaanu qotee bulaan keenya jimaa kana jireenyaaf qabaa. Ilmaaniin guddifata, ilmaaniin barsiifata, midhaaniin bitata. Santuun qofa malee namni masluufni magaalaa keessa taa'eetuma jimaa qabu nyaata dhiisee yoo qarshii 500 qabaate jimaan qarshii 300 jiraatu nyaatarraa rakishaa nyaateeti yookaan tokko skiippi godhee tokko nyaatee jimaa qaba. Jimaan kun nama miidha. Mee jaalala lammaata sheeka beekina diimunaan fakkaatu sheeka fuulli isaa guutuudha akkatti hubartee sheeka. Anamma dhiyootanaan biyyaa dhufe na qorrofaaweetiin suuraan irraa kaatee jira jara keenya. Dura fuula namaa tuulaattee jimaan miidhaa akkam nama miidhaa arguudha dandeessa. Waan ragaa fagoon dhageechuu Caffee Raamis waa si gaafadhu. Dhiifamaas naa godhaa gaatis dachiinis ramataan waa si gaafadhu ati qamoo dhiistee dhaabdee nurraa teema. Dhaabeen jimaa. Deengiddaa keessaa yoo Sheekh Waddeegiddaa keessaa beekama yaadu fedhi torbaan keenya Awwa rabbi itti sin deebisin amin jeeme. Rabbi jimatti sin deebisin. Awwa rabbi jimatti sin deebisin. Sheekh rabbi tiran deebisin jimaan gaariidhaa miti jimaan isaa barbada. Amin jee lamin jeeni. Amin. Do'a naa godhi jabeessi. Akka gaariitiin si godha dhugumatti yoo ati isa kana dhiistee wallahi siifin godha maaliif laal yoo waan irraa dubbachuu jiru kana ofiifis ati sin dhiisin garuu ummatuma qaaquudhaaf ummatuma gartee gaa owwa keessa kaa yoo dubbachaa jiraanne rabbiin anaaf ati dirraa nu gaafte maaliif yaa ayyuha alladhiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun jaa rabbiin yaa isaan warra rabbi dhugoomsitan maaliif waan ofii gochaan hin hojjenne takka hojiidhaan ofiif hin argamsiisne tokko maaliif namaan dhiisaa jettanii jaabeete rabbiin saniifu anis atis warra jimarraa fagaatu jimaa qarqara sarraa bahu rabbi qarqara sambaan rabbi waan godhu haqama ullee nuti arrabsaan jirru abbaa yoo qamaatee salaata kee salaataa jiraatte yoo jaartii tee haqa isii guutaa jiraatte ilmaan kee haqa guutaa jiraatte ollaa kee haqa guutaa jiraatte yoo rabbiidhaan dangaa rabbii tarkaanfachaan jiran yoo dhugumaan haasoonni kee eega qamaatee booda haasoo gartee nama mirqaanee hin taane gartee tartiiba qabu yoo ta'e yoo ati nama gizee qamaatee fi gizeen qameen sammuun tee nageessi qabdu taate jimaan akkuma gartee nama salaxaa nyaatetti yoo si biratti wal qixa ta'e san ati fi rabbii keeti yoo immoo jechuu jira dhaggeeffadhu yoo immoo jimaan ati qamaatu kun salaxaadhaan adda ta'e timaatii nyaachuudhaan adda ta'e shunkurtaa nyaachuudhaan adda ta'e namni amma salaxaa nyaate sammuun isaan jijjiiramtu. Obsa sheekha sirkitti wee. Deebiin jira tokko na bilbilu jira laayivii gaasuma harkanii beeta irraa nama baasuudhaaf nama dawanii isaa. Beekaa kan godha. Iyyaalaa kan godha. Kanaaf wanni jechaa jiru anammallee ija gartee qartuudhaan laala jimaan kun bu'aa hagam takka nuu qaba miidhaa hagam takka nuu qaba salaxaa nyaachuu fi jimaa nyaachuun nurratti wal qixa yoon salaxaa nyaadhe ni mirqaana yoon jimaa nyaadhe mirqaaneetiin if wallaala waan jiru madaaliidhaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam wanni sammuu ilma namaa hadoocha wanni sammuu namaa bakka isiin jutturraa jijjiiree ilaalcha biraa ilma namaa kana keessatti uuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam wani nama mochisa harami je irraa fagaadhaa je kanaafu waan islaamummaa keessatti israaf haraam eega jedhame waan kana jara keenya fudha yoon salaattanii soomanaa jiraattan yoo ergamaa rabbiitii fi rabbittillee amantan waan sheeni kana fudha jimaan barbaachisaa hin barbaachisu miidhaa isaatu irra guddoodha horiidha israaf gootan waan kana jibbiteellee nama isirra beeku nama isirra ilmii beekuutu isinii himaadhaa jira sheeni waan dhiiseef qabe huyi anis wajjin dhiiseetiin jira isinillee sammuu qabadhaa waan kana. Gaari asumarra gabaabsina gabaabatti obboleen islaam ammallee irra deebinee isin jenna nuti haraami jennee murtii kan nuus hin dandeenyu shari'aan illee nuuf hin hayyamtu maaliif sadarkaan beekumsa keenya sadarkaa fatwaa akkasii godhu wanni irraa dubbachaa jiru rakkina hawaasa keessarratti nuti jimaan fideerraa dubbachuu jirra rakkinni kun immoo hogguu ija fayyaatiin namni sammuun isaa nagee qabdu namni dhugumaan hawaasa guddina kanaatiif yaadu yoo ija fayyaatiin laaltan jimaa keessa bu'aan hin jiru itti yaada isin jechaa jirra haraam yoo ati ifratti haraam godhu
godhuu fi halaal godhuu san silaalchista. Ulamaan akka ulamaan gadi jettetti haraam. Akka ulamaan gadi ilaaltutti jibbama. Akka ulamaan gadi ilaaltutti harraa calliseetu jira. Kanaafuu ikhtiyaara keessanii filannoon filannoo teessanii unkaan kana dhiisiti. Sababa muuziqaan haraam jechaan olu sheekootiin teenya. Namni muuziqaa dhiise rabbii isaa laafisee dhiisa. Farshoon haraami rabbiin nun hin jenne sheekootiin himaan ooltu namni sheekootiin himteef xiqqoo malee kadhiisu ni jira. Rabbi rahmata godhee eebbisa. Jimaanis akkasi laalaati isinummaa murtii teessan fudhadhaa feetan qamaa feetan dhiisaas ni garuu immoo dhugaa jirtu wal dura qabnee hawaasa. Gaaf tokko beektaa Yamanitti gaafa gartee Arab Spring san gaafa hiriira bahaa turan yaadatta? Dhugaa. Uummanni joornaalistiin kun beektaa gaafa uummanni Yaman sun hiriira bahaa ture ganama namu hiriira bahaa jaan gartee joornaalistiin gaa mirqaaneetii dhaqee waraabbata jaan sa'a boodaa gisee zuuriin gad dhiyaatte namni hin jiru jaan dirreen silaa guutuu jaan maal eessa dhaqan jennaan namuu gaa godda isaa seenee qama beete hagas takka jimaan hatta qabsoo keessatti illee miidhaa fidi dhugaan isinima. Ijoolleen teenya taama qabsoo qeerroon qabsoo tana keessatti duratti nu oofte qabsoo teenya asiin nu geesse irra guddaan isaanii warra qamoo miti dhugaan sima. Abbi aanas irra guddaan isaanii warra qamoo miti. Kanaafuu akkasii warri nu arrabsitan warra nu arrabsitan warra nu arrabsi asirra jiru barruudhaan nu arrabsaa jiruuf ulfaadhaa galatoomaa rabbiin irra isiniif haa dabu. Rabbiin anaa maqaa kiyyaan sababa kiyyaan naasir arrabsitan jee rabbiin habba takka illee rabbiin isiniin gaafatin ani gama kiyyaan yaa rabbi dhiifama godheefi yaa rabbi dhiifama naa godheef yaa rabbi sababaan dhiifama isaanii godheef anallee jannata naa kan yaa rabbi caffee raamis kana aboo caffee raamis kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jeetaa caffee jira jee qabrii tana keessa rawdatun min riyaadil janna caffee jannata irraa ta'ee jira aboo warra gaafa duunellee ولمان شفي جنة راتها شيء ورا ربي والبورس ربنا أول آمين 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 شيخ فياد آمين 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 الله ولي كلامي آمين خانا إن شاء الله جماعة لغة شفي جنة هاسن أركض وراف دلقة هدوتون راي جما ونين سيدام أتكلم جماعة لو وان حواسه خيسة تجرتة كانت ولي كل شيء كونتروفيرشال تيخان الله دبّة لين سوداتين خيسة تو ولي قوم ستاشي بيرك خيسة خانة وجاه ناتي أبشر جي دران قدس إنك كمان أمتي ولي أبشر أركي شخاني وجه أنا بسيجي تبي أوبريان إسلام غافونا لله ورينا تمفتني سجراتن جما اتيادا إسني جتشا جرامله إسني راتين حرام إسني إسنومان مرتي سن إسنومان فرد إسني جان نتي كرو مدوغا جفتي سندورا كمني يو حق أجارتي خيتي خنو دردبدي يو حق إلمان خيتي غوتو دردبدي يو حق ربي غوتو دردبدي جمان سرت هرا أكس رجيفر يو خاتي فجري صلاة دردبدي سوا جما هلكن أفك أتشابلتين guyyaa cafaqachaa ulteen halkan riba sidorkeen hirriba fajrii san osoo dhageessu haraftu yoo taate jimaan sirratti hira. Salaata asaana asrii osoo dhageessu haraftu ustee qamaatu yoo taate Rasuulli sallallahu alaihi wasallam salaanni asrii si dabree salaata asrii ati salaatu dhaburra ilmaan kee dhabu faamilii kee dhabu qabeenya kee dhabu warra kee dhabu turre si caalaje. Duuti tanaa oleessa jirtu bileen islaamaa. Jimaa osoo qamaatu osoo jimaa qamaatu yoo salaanis irra dabre qabeenya ati qabdu jireenya ati qabdu kana dhabuutu irra si wayye Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Salaata tokko guyyaa meeqa osoo qamaatu salaata rabbii irraanfatte mirqaantee tulluu osoo qabattu guyyaa meeqa if irraanfattee salaataa osoo tulluu jettu salaatte duba guyyaa meeqa beeta guyyaa meeqa fooqii meeqa jaarte guyyaa meeqa baallama seente guyyaa meeqa zinaa daleede gariin nama if irraanfattee jimaan hadoochee khazinaa dalage meeqaantu jira meeqaantamtu osoo manatti galuu qabu halkan osoo bul jaartiin isaa siree gubbarra hoobaa osoo eewwatu bultii meeqa manguddummaa teenyee garii adda galchinee garii walitti araarsine beeyta hin beeytu kanaafuu rakkoo inni qabuutu irra guddaadha jimaan shari'aan islaamaa wanni tokko yoo bu'aa inni qaburra rakkoon inni qabu yoo irra guddatte waan san irraa fagaatuudha ittiin wajaji irraa fagaadhu inshallah barakallahu fikum haga sagantaa biraatti walitti deemnu caffeeraamis ulfaadhu galatoome rabbiitu sitiisa waan rabbii keessatti nam tokko hin qaanfatin waan dhugarratti nam tokko hin zigaalin waan ati haga gartee niyyaan ta'e toltee hawaasa kee barsiifachuudhaaf hawaasa kee dogoggorraa deebisuudhaaf sodaa rabbiitiif rahmata rabbiitiif waa hojjettutti yoo arrafamtees yoo xiqqeeffamtees si dura rasuula rabbiitu arrafame rasuula rabbiitu dhoome karaa rabbi irratti ati arrafamuun sharafasiif
خبجا رسيف قل في نسيف نمني وان براتيفو حتى من براتو فيني الرفا ني أجيفما خرارة برتي وقتهون صدر كارا قل فينا جبادو لقرنا إفدوان ديبين هجون نمني حكتي سنة لقتي سنة نم هدو إساجب بقى نبيخ نعم جباد نعم ربي ساتي إن شاء الله جزاك الله شيخ بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام آمين نجلا نوجه أمين جا شيخ جرا دعاء أنتم تكلم لهم بوتو ما أنت أسري نبرة أسري ده دعاء شيخ تكلم لهم بوتو أنا وجه شبجة أمين جا ورد دعاء برباد شبت قرص بريد هذا قرص بريد دبت شيني الرابو كاسة دران أول تنا ولا مد جده أما إيجا علماء رفتين ده قرته إيجا علماء ندوبان أبته بتلنشين قرته بتلنشين طول جار قرته جماعة آفي قاماتي آفي ورنا قاعدته أكما إرجما ربي خفري خيسا ومتى سادي بسه هتعواس دي بسه كل ليسا بدتي نوتيس هرارا جما خيسا اسم كل ليسا دا اسم تارادا هرارا شيشا خيسا اسم باسادا رفورا ديم hopefully شيء علي سوي اتفوفا شيء أنوار يوسفيس اتفوفا ولي نمكين خيست ور إسراف قوت نجر خين ور أنا خنا مالك إسراف قوتني وسوني واميك أنقولو دنديسنو قاماتني فلان إفقر فيستني لا ما أنت رينيو بدري بغلا ورقرتني جماعة أن سومنا إفقر فيس وان برافكات بغلا كدوري متي هو فول خيس لالتي بغلا بريدا ديما درسني متي قرتي درام برمول لك أوات فولي كنت كو بريدا لا نمد إيرا دا فولي كنت إفقب أما متى فولي دارا رقرتي أداتي وان برافكات قرميسا اسماعيل لا متى كنت دران جول لي ديما كبرون كوهن أما فولي غرغلي چلاوي وان برا فكات جولي ميقلالا جولي دورتلي خنافو وان كان ربين اسن راها قبو جعفر بيان يادا قبدا جعفر بيان كان نك صاحب هي ني درس على اني درسان في نك ناني درس ما دادلكات درس ما بلوخا في رياض برن كنا في نيسي اسانك امينا اوبسا اسانك جعفر كان نك اني غرو نچاله جبيسا خنو بلوخا في رياض نك رسيت دلغا تكند برسو أو جعفر سيرجي تفضل وعليكم السلام أبو جعفر يا كم رمضان كريم بقى سينجي والوانو كم نجا بركان الحمد لله أني جمان كوني أكما أما سندبتن عرفوا تقرأ دبتني قرتي ركوني كابو حواس هرتي waan inni fuduu danda'u irraa dubbattanii jirtanii ammoo hoggaa waan takkaraa dubbannu gama lachuu dubbatu gaariidha beekee waan takka wanni hundinuu rakkoos ni qabdi faayidaalee ni qabdi rakkoo jimaadhaa hoggaa dubbanne faayidaa inni qabus hawaasa kanaaf gartee maal qabaa ka jennu wanni kun diippiidha hedduu akkanatti superficial akka isin jettan kanatti salphaadhallee natti hin fakkaatu hedduu hidda hidhataadha yoo ummata harargee fudhatte amma aadaa isaa keessatti hidhaa qaba fakkeenyaaf yoo fuudhu haate jimaa ergatee hijaan jimaa ergata dursoo jimaa geeffataa sanbooda gartee fuudhaa jechuu ganda dhaqee akkasitti fuudhaa qotee bulaanis gama ikoonomiitii qotee bulaa harargee qofaaf otoo hin ta'in ekspoort waan Itoophiyaan gootu keessaa waan qabeenya guddaa Itoophiyaaf galchu keessaa tokko hawaasummaa irratti faayidaa inni qabu ni jira namni harargee fakkeenyaaf hawaasummaa irratti amma fuudhaaf heeruma akkasuma taaziyaa akkasuma gartee namni guuza walii ba'ee wajjin dalagu waan adda addaa hedduu gartee poozitiivii qabaa jechuudha kanallee dubbatu barbaachisa dubbannu negatiivii akkuma qabu poozitiiv saayidii isaa kana negatiivii dubbannu akkasitti namni kun informuma nama godhu bakka kana namni kun inform ta'ee waan irra faayidaa qabu gama dalaguudha akka deemu nama godhuudha saayidii tokkicha jenne kana qofaa haqaati kanaafuu dhabama godhuu qabnaa yaada jiru
جماعة مقصد برباني كم تبين بتفسير مالي مسلم بدي جرين كاو تيجا تبي سووا بتفسير بكينو تقراها سوجرو أنا في كلام في سكاير كمان أجاب سير ما بيجي هوري سرابو سموت الناس كليه ما ميلاد أما ويكين كير أو كده قبل زيار مو كده قبل نامتي ويا ده مين سلا دولة كي تورا كي كنت نبغى نسوق كنتو أما سبحان الله قبل دبالي بركادا ورجال بركا وربيت وروج جهاز إن شاء الله ما أعرف كيف وركيز لما إذا كنت كم جار في ما تنتهي أكيد يروحنا كهذه ما كذا جار في جارانجو على أول تك كما تيجي تفكر والنرى واي كتيبرا كذا أبغى كم سنة ada budak rumah ada budak berro ada kajian ulit budak di bisa bisa dalam waktu yang ya oke ya ammas ga akkuma jette hana yo jinjiranne wannan jawu fare positive side ni sa akkuma jirutti garte heddu wan heddu qaba qoronne fada wan takka gide dubannu hagaritti qorotu barbachisa kagaritti hagam takka garte ummata kana miide jettufu statistics garte data qabachu qabna faganya wana more jimarra do qamau bofa sehe mira firramure hajjin daga jee muka khore jarti dudara haate utale wan garte nadira yitun nuti agar fakenya banama baddesatin daladhe guddadhe baddesan kunga bakka jiman rademu abang jima qama uture anis jiman qama yaro ertu daf gize skula sener raigelle jima qama uture duma kana ga kenyati gama boda hana takisho amata lama sadif nita gon kenya rasdu de mkhara canada kana kanin jima ise very nearly yetun yo matana kanin jima bitade qama ise yetun gize onda baje sa jima da basun turani si wani hunno jindeme bakka hundahu numa jira akadiyete magala sene america dufe canada dufe nama heddu bidi gode shakale o kajanu taate specific khanarati dubatuda namni europa kana fi khara nordi khara western ni koni jiman kun mal isani fide mal isani ra irisi khajo khana lalu qabna war magarte biya khana jiru yo biya taati mo khabiya khani lalu qabna ganama biya raygam be amata hodani hagam takka jiman kun akatti akama jam khanati rakko namarati fidaji rakhayo khana men beho durga fanan jiru sangaru namni jima qamau khayga wari magala ogga kibiri kuta saddefa sagalfa sene qamau igala akas anama faganya gize kuta saddet senurra shilingi lu khanu turan shilingi sanne jima bitanne qamane dubbifna wan qarana saniyachitti war naggaadota dukana gurguratu kama saniyachitti war qotebola kama war magala saaboda khadalagan qablis numa kama saniyachitti ga rakko akasitti inni fide Ethiopia dalagan injirtu beta cafe Ethiopia tana dalagan injirtu lal jiman jirate jiratu baate dalagan injirtu Ethiopia bi dalagan injirtu miti motuman dalaga umun dandenye biiti son biya miskina jimarratti waan hunda rakko hunda deebisuun dandeenyu jimaan rakko hunda odon taane rakkoon miskinummaa ni jirti jimaan bakka namni miskinummaa itti dheebsu ta'e jechuu namni jimaa wajjin qabee taa'ee miskinummaa tanarraa sawe planallee babbaafate ati ganama dalagu baatus khadaya rakkoon biyyasani rakko heddu gama shari'a kana yoo qadu banduta yakhoni wara shari'ati wara ulamaa'ota dhiifna jimaama fakeenyaaf ustaad naasirleen dubbate atileen dubbatani innilleen haraman jenne sheekotiin harama jettu jimaa kana warra biyya jimaan jiru san jiru miti era guddaan isaaniidha maqaa godhoyne warra jimaan biyya isaanii jiru miti exactly jimaa kana mbeekan wuma dhagaanirraa wuma gartee namni tiimerraa dhaabbatanii harama jedhan jechuu warra amma fakeenyaaf ulamaa'ii warra yaman keessa warra gurguddaa jira dubbate waan jimaa kana
isaan bira jira gaajimaan arkee jira nama qamaus ifis qamee arkee jira dubbachuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf an Kaanaadaan jira. Maariwaanaan biyya kana Kaanaadaa kanatti hayyamamee jira. Guutumatti wanni isaan hayyamaniif beektaa hagam takka uummata keessa gabbu'ee jiraadha wanni kun. Kaanaadaan amatatti biliyoona 9 hageelaa 10 irra arkannaadha hayyamu kana keessatti. San dura nama hidhaa turan mana hidhaa nama guuraa turan miskiina kan akka jirutti hidhaa guuraa turan amma garuu hayyamaniitti faayidaa inni qabus qoratanii bariin ammallee inni illee beeta positiivii fi negatiivii qaba disadvanteejii qaba nama maraacha jaanii addiction qaba jaanii maa keessaafuu adolescentii irratti akkas jaan akkasuma wajjin immoo cancer cell fight godhuu danda'a maarroodha waan hedduu irraa lakkaawan jechuu gama lamaaniinuu ekonomiin guddaadha wanni kun akkasitti gartee ilaalamee ammaati guuza gartee garamii fakkaati baate dirree bahaadhaa miti yoo warra westarni jiru kun jimaan isaan kana miidhee jira uummanni kun asittillee biyya dalagaa jirtu sanattillee dalagaa dhiisee jimaa qama faamilii isaa diigaa jira namni kan jennu specific taanee waan kanarratti beekumsa kan nu barbaachisa yookaan immoo amma jimaan biyya keenya keessa habaduudha moo namni keenya guututti haadhiisa moo haraama moo maal specificiin haasoo kanaa jechuun pointiin isaadha. Yabo Sheikha Adimulatu Asman Kaujira. Ati qabdee bar freeze godhee jira wanni. Awo akkasii gaa uummata gaa warri dura geeffattanis galatoomaa caffeesis yaada gaa haasuu mirga qabdaa ammoo specific ta'uu gaariidha jechuun akkanatti gartee jumlaatti hoggaadha. Sheekootiin baay'ee dabar sheekootiin fakkeenyaaf yaaduma gartee lafa jiru tokko malee wanni kuni direction hedduudha irraa dubbatama ekonomikaalii sooshalii healthii gama healthiiti nama professionaala fayyaa afeeruu si barbaachisa waan sheekootiin obstaay godhu akkas. Never. Warren akasi aye naga jira